Hayyena kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Eebbisaatee kun Eebbisaatee waa teekinooloojii haakingii fi editingii simbiraan ga'uudha. Har'amoo taap koyinii haala salphaatiin akkamittiin baay'ifachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisuuf hin dhufe. Jalqabarratti taap koyinii yoo hin jalqabne ta'e Eebbisaateek linkii isaa Eebbisaateekii teelegiraamii irra isiniif kaa'een jira. Taabii osoo hin godhin haala salphaatiin guyyaa lama gidduutti miliyoona 5 ol galuu akkasiin dandeessan isinitti himaa. Innis jalqabarratti taaskii kan jedhu asii gaditti kan argaa jirtan taaskii fayyadamuudhaan jalqaba akkuma isin beektan chaanaalii jooinii gochuudhaa fi Twitter akkaawuntii isaanii subscribe gochuudhaan yookiin follow gochuudhaan kan koyinii baay'ee isiniif kennu gara 30 ta'uu danda'a 100 ta'uu danda'a haala kanaan argachaa turtan. Amma immoo osoo wantoota taabii osoo hin godhin gara 300 dabalii godhee kan isiniif kennu karaa salphaa isinitti hima. Innis VPN fayyadamuudhaan VPN fayyadamne taaskii gurguddaa argachuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaa koyinii kana baay'ifachuudhaa fi levelii keessan guddisuun isinirra hin jiraatu. Taabii gochaa oolu isinirra hin jiraatu. VPN fayyadamu qofaani. VPN yeroo fayyadamnu VPN erga connect godhanii booda biyyoota Kaanaadaa, Jarmanii jijjiirreetu fayyadamna. Al tokko yoo 300 isiniif kenne deebisee biyya biraatiin immoo 300 isiniif kenna. Yeroo jalqabaatiif immoo gara miliyoona 1 isiniif kennuu danda'a jechuudha. Guyyaa lama gidduutti miliyoona 5 miliyoona 6 galuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kan kiyya kun guyyaa lama keessatti haa'uun miliyoona 5.8 galeetiin jira jechuudha. Yeroo miliyoona 5 galtan immoo liigiis kan jedhu kana keessatti isiniif kennaa jechuudha. 250 sababa sadarkaan isaa guddatee fi as keessatti isiniif kennaa jechuudha. Dabalataan immoo boostii keessa seentanii taappiing guru asirratti kan argaa jirtan amma itti fayyadamee sababa hin jiru. Fuultiraankii fi baay'een keessan hin barree garuu taappiing guruu 50-60-60 lakkaa'uu danda'a. As keessatti ni diimata yeroo amma sa'aatii 5 booda naaf kenna jechuudha. Sababa itti fayyadamee jiruuf yeroo guyyaattis update ta'uu danda'a. Kanattis fayyadamtanii guddisuu ni dandeessu jechuudha. Taabii gochuudhaan sadarkaa keessan guddisuu dandeessu. Yeroo gatiin already guyyaa 7 qofa tafiif natti fakkaata kan taabis waabii kana. Lamaffaan immoo yeskoyiniidha. Yeskoyiniinis verified kan ta'edha. Akka noot koyinii bada kan shakkisiisne kana lamaanii jechuudha. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan Eebbisaateek koomentii irratti nuuf barreessaa. Eebbisaateek teelegiraamiidhaan gruupiin chaanaaliinis ni jira. Achirrattis yaada keessan barreessuu ni dandeessu. Wantoota adda addaa haaraa achirratti argachuu ni dandeessu jechuudha.